inteenyu maalumatti teenya inteenyu maalumatti teenya dhabnee toodamee inteenyu maalumatti teenya mana finfinnaa kana balleessa inteenyu maalumatti teenya inteenyu maalumatti teenya tasmaama wanama keenya wala tabbara wanama keenya alam mangistaa bira deemna wanna bubaa'een jedhu dhageenya jedhee hundumtuu mana maatii lubbuu qabdii ni dubbatti dhugaa baatii ciitii jaalalaa fi jibbaatiin dawaa sammuu fi karameellaa onneen soogidda qabsootiin midhaan gabaa miti qulqulluudhaan daboo malee daban beektu cubbuudhaan humna qabdii gurra namaa seentee qalbii namaa fuutii nama jaalatan fagoorraa fiddee nama bira keessii kan jibban ammoo achi namarraa fageessitiin qilleensa akka bubbee namatti tasaastii sabaa fi sammuu namaa bilisa baaftiin bakka diina namaa taatee qofummaa namatti fiddeetu baddaa gammoojjii yaadaan nama geessitiin bakka turtee immoo fira namaa taatii namatti dhiyaattee fira nama godhattiin dawaa fi daawwitii jireenyaatiin bu'uura eenyummaa kan abbaan barbaadee keessattuu filaaluudha walleeniin. Bojar sorandu menjaaye gorongo taurgaaye. Bojar sorandu menjaaye gorongo taurgaaye. Jar sorandu menjaaye gorongo taurgaaye. Jar sorandu menjaaye gorongo taurgaaye. Bojar sorandu menjaaye gorongo taurgaaye. Bojar sorandu menjaaye gorongo taurgaaye. Gajole adi roma. Inni dachee kanarratti yoo dhalatu baay'eedhaan yoo lakkaan garuu hedduu keessaa muraasatu ol bahee mul'ata. Namni gaafa dhalatu sabaaf yookaan warraaf yookaan immoo biyyaaf gariin ammoo sadanuuf osoo hin taane ofumaaf dhalatee dhaloota qofaa tolee hafam. Kanaaf kaaniin baga dhalate yookaan baga dhalatteenna gariin ammoo osoo dhalachuun isaa hafee yookaan haftee jennee gocha yookaan oolmaa isaatiin abaarraa yookaan ammoo ni janyaa ni eebbifnaa ni leellifna siin. Jolle darso ya donke namude dama ullo dama ullo dama ure ya ure dama ullo dama ure ya ure nama addunyaa kana guutee jiru keessaa kan barateetu biyya bulchaa kan immoo daldaleetu ofii fi biyya isaa sooromsaa gariin ammoo lolee lolchiiseetu lafaa fi lafee abbaa isaa eegeeksisaa warri sanaan dhanga'ame ammoo dhukkubsataa fayyiseetu waaqaa gaditti lubbuu namaa eegam gariin ammoo qotee qochiisee booratee boorachiisee qeesaa fi kan abbaa isaa gootaraa fi gumbiidhaan faayam kan dhibi ammoo sabaayimaa ta'eetu dhala namaatiif dhugaa gabaasam kana qofaas miti aadaa fi duudhaa siyaas dinagdee fi falaasama jireenyaa sabichi qabu aartiidhaan dhalootaa dhalootatti dabarsee goota aartii ta'am ittiinis qabsaa'ee qabsoo finiinsaa sabasaas ittiin bilisoomsam kana ta'uuf garuu aartistii ta'uu qofti gahaa miti aartiinis mo'atamuunis jira kanaaf isa aartiin mo'atamee osoo hin taane isa aartii mo'atitu goota aartiiti. Boqqolloon gaara magraare boqqolloon gaara magraare boqqolloon gaara magraare suuraa kurbii mandi daa'ee yaa babaayee yaa normaatu boqqolloon gaara magraare suuraa kurbii mandi daa'ee adama maaloo yaa babaayee suuraa barbaanni nargaare boqqolloon gaara magraare boqqolloon gaara magraare Goonni qawwee isaa lafa kaa'u abdii kutatee yaadaan mo'atamee qawwee fi rasaasa isaa tuffatu artistiin qalama isaa gadi fuudhee qubaan cuunfee dhiiga ishiitiin dhiiga isaa waraqaarra kaa'ee onneessam muka qarree daraaruu gorora kee facaasii akka birraa daraaruun.
Artistiin kun sagaleen isaa bu'aa bakakkaatti lafaa nama kaasaam gaaf kaan immoo yaa bishaaniitii nama hin quuqanii kiiloleedhaam yaa abbabaa tasammaa yeroo roophilaan koranammaa yaa abbabaa tasammaa gizee 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 yeroo afaan oromoo mana hidhaa tureen afaan oromoo dallaa mana hidhaatti ijaaramee cabsee akka ba'uuf yoo afaan oromoo sirnaan tuffatamee afaan kana waliin tuffatamaa afaan mana bunaatti mootummaan abbaa irree ittise mana bunaatii baasuun dooyyaa irratti ittiin geerareeraam ittiin weelliseeraa ittiin shubbisiiseera warra afaan oromootiif wabii oromummaaf ammoo hambaa ta'anii warra darbantuu hambaa oromoo fi hambaa obeessin hambaa jaatanii obeessar'aatiin nama dhugaa qabsaa namni seenaa isaa hin himneef artistii sagaleen isaa akka bilbilaa gurra namaa keessaa qillisu ilma oromoo dacheen tuulamaa oromoof kennitee seenaa weellisaa Abbabaa Tasammaa isiniif dhiyeessinaan. Inni fayyadamu daran waas ta'uudhaan ni ulfaatuun humna qabu lafee namaa cabsuun gaafa kaan ammoo aannanii nama qabbaneessuu ni miidhaguu sonaa fi siimboo hawaasaa qabuun yaa kanniisa kannoo kanniisni na hiddee wayyaa ijoollee jaarsoo yaaddoon kee na muddeen. Yaa kanniisa kannoo kanniisni na hiddee wayyaa ijoollee jaarsoo. Ya donke na mude dama ulo dama ulo dama ure ya gure dama ulo dama ure ya gure safartiin salphaadhaan maayikii fi qalamni immoo koodee isaatiin michuun gadhumaam ogeessi kun ogeessa cimaa ta'uusaa kabajanni ogummaa isaatiif qabuun beekamaam goota rakkoof akka kennateen beeknesim Abbabaa Tasammaa wallee isaatiin hawaasa naannoo isaa jiru faarsaa qonnaan bulaa jabeessaa kan laafetti abdiyooraa cimaa caalatti onneessaa isa kophaa ta'eef ammoo fira ta'am sirboonni isaa lallaafanii irkattuu nama hin taasisanii nama si'eessanii nama kakaasuun booree namatti naquun Abbabaa Tasammaa goota istiidiyoo qofa osoo hin taane goota dooyyaatii si'eessaa fi unkuraa waltajjiin eheeboo jaarsorraan duumechaa'ee fooliin gootaa urgaa'im yaa ijoollee maaloo farasanyamaa waamtan maaloo jaarsorraan duumechaa'ee gurroon gootaa urgaa'ee jaarsorraan duumechaa'ee jaarsorraan duumechaa'ee eeboo jaarsorraan duumechaa'ee gurroon gootaa urgaa'ee Yaajolee yaadiiroo maamaloo farasanyamaa waamtan maamaloo. Yaajolee yaadiiroo maamaloo farasanyamaa waamtan maamaloo. Yaajolee yaagota maamaloo farasanyamaa waamtan maamaloo. Yaajolee maamaloo farasanyamaa waamtan maamaloo. Ogeessi kun waloodhaa ni walaleessaa
ogeessa yeedalootis yeedalos ni kalaqa. Sirboonni isaa waaraagu boru barii namatti himu warra har'arra taa'anii suura guyyaa boruu nama kaasisanidha. Weellisaan kun saba qaalluu fi maallimarraa waan dhalateef waaraagaa egeree sabaas ni tilmaama. Kanaaf jechoonni isaa jiraatoodha ni ce'u. Sirboonni isaa kana taanee sana taane jedhanii gadoo fi gaabbii kan namatti naqan miti. Kana goonaa fi kana goone jedhaniitu nama hunneessu malee. Sirboonni isaa daran bilchaatoodha. Seenaa himuu, goota faarsuu, fira laglitti guute walitti ce'uu dadhabee wal gaafachiisuu, cidha namaa dabaaluu nama warroomsu. Abbaay bimolaam baayimolaam መሻገር ያውሌላም መሻገር ያውሌላም አባዬ ቢሞላ ቢሞላ አባዬ ቢሞላ መሻገር ያውሌላም አባዬ ቢሞላ ቢሞላ ለመላመላ ላይ በባታችን ለመላመላ ዋክሽ ለመላመላ አብሮት ቆሚያለሁ ለመላመላ በቆሌ አባዬ namni kun biyya isaa jaalataa qonnaan bulaa leellisaa magariisummaa uumaan dachee kanaaf kenne jajaa. Sirboonni isaa hedduu qalbii namaa fudhatu. Yeedaloon isaa yeroo hundumaa qalbii namaa hatuudhaan hedduu beekamaa ni jaalatamas. Imaammaa yaa imaammaa baddaa karaa jira kiraama. Imaammaa yaa imaammaa imaammaa yaa imaammaa baddaa karaa jira kiraama. Imaammaa yaa dargaggeessa sulultaa korojoo bittuu yaa warri jittaan daandii mana cinaa faatu yaa magaalee jira jirtaa inni banka jedhanii dorgisiisa maaruu wattam jirtaa baddaa darraa jira karaa mamanaa. Imaamaa yaa imaamaa imaamaa yaa imaamaa baddaa darraa jira karaa. Wanni sagaleen kuulaa kan onneen sibiilaa artist Abbabaa Tasammaa Tuulama gara olii aanaa warra jaarsoo ganda boorsuutti haadha isaa aaddee Maammuu Goshuu Abbaayyuu fi abbaa isaa obbo Tasammaa Darasee Kooriyyoorraa bara 1920 akka lakkoofsa Abashaatti dhalate. Ilmi Oromoo Tuulamaa kun Tuulama keessaa warra jaan waajjuu keessaa ilma mooleeti. Ganamteedhuma isaatiin sirnoota kaaba biyyattiirraa gaditti bahaniin waldhaansoo qabaa kan daangaa mirga namummaa isaanitti darbee gariin kuffisaa kufaa kaan ammoo ofirraa qolachaa gaafa xiiqii fi giitii ammoo Oromoota kutaa Oromiyaa biraa jiraatanitti siqachaa jarraa tokkoo fi walakkaadhaaf warra sirnaan mormaa har'a gairraa dhalate. Dargaggeessi Salaalees akkasiin roorroo jibbaa mormarra shimala isaanii firoonfachaa har'a ga'anii. Shimala obboleessa gootaa kanaaf sirbameeraa geerarameeraafis koodeen shimalaa gadheen nama ganti. Shimala koo komodiin barreesse numaafsitu wafeetari nurraadesse anumaafsitu wafeetari nurraadesse odeen shimala gadheen nama ganti odeen shimala gadheen nama ganti shimala koo xiiqiin dandeessu ati laafinii jira kan si biraanneessu ati laafinii jira kan si biraanneessu. Ijoolleen Tuulamaa gara oliis akkasiin sirna dhufaa darbaan wal'aansoo qabaa turte. Sirni dhufaa darbaa kun ammoo gaafa maatii isaanii irratti wal furee gaafa alagaan teessootti jijjiirratee quuqqaa fi quuqama isaanii fi maatii isaanii irra ga'uu hundumaa walleedhaan baafatu. Oromoota hunda biratti walleen waa hunda isaa ta'ullee gaafa Salaaleen geerraree dubbiin jabduudha. Tuulamni gara olii qonna isaa qotachaa gaafa daboo fi qaboo gaafa sirbaa fi gaafa sirnaas ni geerrara ni sirba. Jabaa isaanii leellisaa dadhabaa isaa immoo ni tirfata. Abbabaa Tasammaas akkasiin uummata makkoo fi rakkoo yookaan ammoo sadoo fi qananiisaa walleedhaan ibsatu keessatti warra jaarsootti dhalatee guddate. Wallee aadaa hundumaa ni weellisaa gaafa daboo fi daadoo nama si'eessaa kan ture Abbabaa Tasammaa daandii goonni baasee kan artist Wasanuu Diidoo qabatee hanga baandii guddicha biyyattiin qabduu keessatti gaara gaararraan mul'atu ta'ee mul'atutti nama seenaa guddaa hojjetee darbeedha.
yookiin ayyaana. Ayyaanni immoo waaqa qofaarraa namaaf kennama. Kanaaf abbeenis ayyaana aartiitiin dhangi'amee dhalate. Yoo weellisu sagaleen isaa bu'a bakakkaatii lafaa nama kaasa. Inni dooyyaarra baanaan ammoo hunduu jaalatee osoo hin taane dirqamee morma sochoosa. Birraa birraan yoo ililliin daraaree fooliin birraa urgaa'uu eegalu Oromoota qarree go'aa biratti nama sagaleen kuulaa kanatu yaadatama. Uummanni Salaalee sagalee aartist Abbabaa Tasammaa guyyuma tokkoof osoo hin dhagahin yoo oolan nageenyummaa abbeetu isaan yaaddessa. Abbeen nagaadha jedhanii walirraa iyyaafatu. Wayyaa ijoollee jaarsoo yaaddoon kenna muddee daamaa bulloo bulloo daamaa bulloo bulloo daamaa burree yaa burree daamaa burree yaa burree. Dargaggeessi birraa birraa yoo asheenyaa isheetu wallee isaa akkeessaa hunkutoo waliin hunkutaa waliif weellisu. Ittiinis daljeessaa fi qamalee midhaan irraa eegu. Dargaggeessii fi dargaggeettiin isaan guyyaa dhiisifatu halkanis isaan galgaleeffatu. Manguddoonni qarree gohaa garuu keessa darbanii abbaasaa obbo Tasammaa bira deemanii abboo ilmi kee ijoollee sirbatti nurraa naqee fixee nurraa dhoowwadhu jedhanii amma manatti kadhachuutti akka gaantu himama. Abbeen qarreetti ba'ee weellisuu jalqabnaan dubarri ubboo baattee laga buutee isa dhaggeeffachaa oolti. Birran immoo qoraan cabsuu dhiisanii hidhii xuuxaa oolanii galu. Kanaaf ilma kee nurraa hidhadhu yookaan gorfadhuun gorsaa fi kadhaa maanguddoota warra jaarsooti. Obbo Tasammaanis raajii kana booda ilma isaanii waamanii itti sesseeqaa ilma koo sagaleen kee rakkoo fide jedhanii akka inni wallee dhiisu ni gorsanii. Ta'us garuu ayyaanni aartii Abbabaa faana dhalatee isa hin dhiisne. Rama jedhu yaa boroborii lafaa tara abaantee damma kana shonkurtii adii nyaati naa jara. Reegaa lootu kubbaa yaa boroborii lafa molokee diinaa qabee malee yoo manjaalatee mormatee ooltee. Baduu yaaka baduu maa karreera deemta manii baduu keessanii yaaleessanii eessanii karaa warra keessanii. Karreenaa loltuu kubbaa yaa boroborii lafa molokee diinaa qabee malee yoo manjaalatee mormatee ooltee. Yeroo hundumaa dubartoonni hojii mana keessaa dhiistee sagalee isaa dhaga'uudhaaf jecha kan jirbii footu jirbii fi zirtii fudhattee kan hodhaa hodhitus mutaa fi migira ishii qabattee gara maasaatti ba'uudhaan taa'anii isa dhaggeeffachaa yeroo isaanii dabarfatu. Yeroo har'a keenyaa borummoo kan nama biraa. Namoonni isa himatan kuniyyuu waanuma dubartoonni hojii manaa dhiiftee isaan rakkifteefi malee sagalee isaa dhaga'uuf baay'ee hawwu. Kulli sagalee kuulaa kunis suuta suutaan ogummaa wallee isaa guddifachaa sagalee isaas caalaatti qarachaa sagantaa xixiqqoo sadarkaa gandaatii hangaanaatti qophaa'u irratti hirmaatee sirbuu jalqabe. Sagaleen Abbabaa Tasammaas yoo sana egaa kan inni maasaa keessaa ba'ee gara dooyyaatti ol ba'e. Qonneen lafa ba'ee yaadammatoo maasaanii garaan nama badaa waan darbee yoo yaadaniin teenyuu maalumatti teenyaan maasaan gamaa lafan baatuu fi kanneen biroo yoo sagalee Abbabaa Tasammaan sagaleeffaman namni lafaa hin kaane yoo jiraate nama dugdi dhukkubu qofaadha. Inteenyu maalumatti teenya inteenyu maalumatti teenya damee qoodamee inteenyu maalumatti teenya mana finfinnaa kana balleessa mana finfinnaa kana balleessa inteenyu maalumatti teenya inteenyu maalumatti teenya tasmaama wanama keenya tasmaama wanama keenya wala tabbara wanama keenya alam mangistaata bira deemna wanna gubaa'een jedhu dhageenya jedhee hundumtuu wanama. Cinniin irra hin jiraanne miidhaguu manni sirbaa inni itti dibbeerru kunne kamuu hin bareeduu isa jechuun matumti isaayyuu walleedha. Iddoon dhaloota isaa
daangaa Amaaraa fi Oromiyaa irra waan ta'eef afaan lachuu sirnaan dubbatam. Keessa darbeeyyuu afaan lachuu walqixa beekuun isaa immoo addummaa biraa artistii kanaatiin. Alli akka hambaa manni akka abbaa jechuun kan dubbatan Tuulamni gara olii kan afaa waan beekaniif. Artistii Abbabaa Tasammaa uummata isaa biratti hanguma beekamtii fi hamilee guddaa argachaa deemeen caalaatti ayyaana aartiif bitamuu jalqabe. Bara 1949 akka lakkoofsa Habashaatti ammoo dhaabbanni aartii tiyaatiraa Agar Fiqir jedhamu weellistoota qacaruuf beeksisa baase. Abbeenis carraa kana ni dorgome. Namoota hedduus caaluudhaan qabxii olaanaa argate Agar Fiqiritti ni qacarame. Sun immoo caalaatti sirboota aadaa fi kanneen biroo akka sirbu isa taasise. Keessattuu barri 1969 hanga 1975tti jabana isaa ta'uudhaan seenaa wallee Itoophiyaa keessatti galmaa'ee darbeera. የሚቀጥለው ለምለሚቱ ሀገሬ አሁንም የሀገር ጉዳይ ነው። ለምለሚቱ ሀገሬን ግጥሙንና ዜማውን የደረሰ ዘፋኙ አበበ ተሰማ ጫውታውን ያቀነባበረ አውላቸው ደጀኔ ለምለሚቱ ሀገሬ ለምለሚቱ ሀገሬ ለምለሚቱ ሀገሬ ለምለሚቱ ሀገሬ እሳቤ ላልክብር በጎብላላ በሬ በጎብላላ በሬ ለምለሚው ማማሩን በጎብላላ በሬ ለምለሚው ማማሩን ወቃው አያው ደሳለኝ ወቆን ተዘሩን ሳቤ ይላል ገበሬ በጎብላላ በሬ እዚራን ሰው ይመቻል ወሬን እኔ ይላን ሳሳው ይመቻል ወሬን አንደኛ ተብሎን ተጽፏል ገበሬን ሳቤ ይላል ገበሬ በጎብላላ በሬ Artisti Abbabaan waltajjii gurguddoo aangawoonni mootummaa xiqqoodhaa hanga mootichi Hayila Sillaaseetti kan irratti argaman irratti sirboota afaan Oromoo sirbuudhaan afaan Oromoo mana bunaatii baasee dooyyaan yaabeera. Isayyuu sirboota har'aa sirbamanii boru darban osoo hin taane sirboota dhalootaa dhalootatti darban yookaan hooligonistik sirbuudhaan kun warras nu waliin jira borusuma jiraata. Oromoon dhugaadhaan dhugaan immoo ilmoo waaqaatiin. Abbeen osoo afaan Amaaraanis sirbu karaa sanaanis jaalatamummaa guddaa osoo qabu kaaseetta isaa keessatti sirboota 300 ol sirbuyyuu mata dureen kaasettoota isaa afaan Oromootiin. Yaa'immaammaan Daamaa Bulloon Garbi Gurraachi Guutee fi kanneen biroo maqaa kaasettoota isaatiin. Booda keessa garuu leellistoonni warra mootii fi sirna mootii Abbabaan Oromoo qofa leellisuu malee saba biraa fi afaan biraaf iddoo hin qabu jechuudhaan shiratti shiruun jalqabanii. Ejersi dhagaa rakkoo goonni warra jaarsoo nama namummaa isaanitti dhufee angaajjeesuutti deemuudhaan umarratti hanga Agar Fiqir irraa dhorkamuutti illee gaheera. Inni garuu halkan ogummaa qabuun wayaa dhahaa guyyaa immoo walleessaan gadda dhidhimsaa Oromummaa cimsaa Oromoo mataa ol qabaa jaalalaa fi gootummaa labsaa ejersa dhagaa rakkoo ta'uudhaan osoo namuu isa hin murree hanga ayyaanni Oromoo isa jiraachisetti jiraateera. Kerrasi dallane neenchi lafa caare arraamoti durii duroggaa zabanii lola sagaleedhaa kee namarraan jettu ijoollee salaalee jabbilee wacaalee ijoollee salaalee biyya seenaa qabdu biyya seenaa qabdu ijoollee salaalee jabbilee wacaalee na 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 Sani shanelale amle tinguini senan Kenya ala tunu dalan luini bigiri darida
Sena argachuun keenya baay'eetti gaariidha nama gammachiisa baay'umaan gaariidha. Dhiibbaa namummaa fi oromummaa isa mudachaa ture kaan qolachaa kaan ammoo obsaa turullee waggaa 3 erga agar fiqir keessa hojjetee booda tiyaatira agar fiqir fedhii isaatiin gadhiisee bahee ዓለም ተንኮለኛ ግፋ በዛሽ በእኛ አሁን ደግሞ የምናቀርብላችሁ ጨዋታ ዓለም ተንኮለኛ ግፋ በዛች በእኛ ይህንንም ዜማ ያቀረበላችሁ አለማየሁ ሲሆን ድምጻዊ ተጫዋቹ ለባህል የተፈጠረው አበበ ተሰማ ዓለም ተንኮለኛ ዓለም ግፋ በዛሽ በእኛ ዓለም ተንኮለኛ ዓለም ግፋ በዛሽ በእኛ ተንኮለኛ ታታልለናለች በኋላም እንደ ሰው እሷም ትፈርሳለች ያለማዊ ስራ እየተከታተልን የሰው ቤታችን ጋነብ እንዳይሆን ዓለም ተንኮለኛ ዓለም ግፋ በዛሽ በእኛ Rakudha 952 Gakudha 957 bakka dhaloota isaa aanaa warra jaarsoo galee hojii qonnaa hojjechuu jalqabee qonnaan bulaa jabaa ta'ee waggoota 5f walitti aansee callaa gaarii galchaa ture. Ayyaanni aartii al tokko gannamatti buunaan waan namarraa hin kaaneef innis akkuma carraa bara 1957 ammoo manni tiyaatiraa biheeraawwii weellistoota 3 dhaabbiidhaan qacaruuf beeksisa baase. Artist Abbabaa Tasammaas odeeffannoo kana akkuma dhaga'een galmaayeen dorgommii kanarrattis nama baay'eetu hirmaate. Namni kumaa kitilli dhiyaatus eenyutu isa caalee filatamaa islaam. Namoota dorgommicha irratti hirmaatan baay'ee keessaa artist Abbabaa Tasammaa fi weellistoonni biroo lama qormaata waliigalaa darbuudhaan ni qacaramanii. Dhaabbata tiyaatiraa fi biheeraawwii keessattis hojii isaas kan kanaan duraa caalaa jabeesseetti fufee. Akkuma yeroo ijoollummaa toora itti dhalatee guddatetti uummanni naannoo sanaa yoo birraan baree sagalee isaa yaadaa turanitti manni tiyaatiraas ayyaanni jijjiirraa bara haaraa dhufnaan Abbabaa Tasammaarraa sirba eeguun aadeffamaa deeme. Beensooddoo buunaa biyya warqeen babal'aa birraan baree beenu baaletti gallaa jechuudhaan birraa sirba bareedaa kanaan bara haaraa kan jalqabu artist Abbabaa Tasammaa hawaasa isaa biratti fudhatamummaan isaa ammas daddabalaa dhufe. Manni ayyaana jijjiirraa bara haaraa irratti sagalee isaa dhaga'ee galee hundi yeroo hundumaa sagalee isaa irra deebi'ee dhaga'uudhaaf hawwaa turanii. Waltajjii guddaa adda addaa irratti hojii ajaa'ibaatiin mul'achuun isaas ittuma fufee. Garuu immoo hinaaffaa fi maanu caalaan ammas itti baay'achuudhaan dooyyaa gurguddaa irraa dhoowwuun suutaan ni jalqabame. Gaafa inni gaafii kaasu jalqabammoo ofii isaatiif sirboota isaa afaan Amaaraa qofa akka sirbu ni taasisanii. Maaliif jedhee gaafa inni gaafatu immoo sirboota afaan Oromoo kaasettaan baasuu ni dandeessaan deebii mana kanatti isaaf kennamaa turedha. Isaanis akkasiin
afaan Oromoo inni dooyyaa irratti baasee dooyyaa irraa buusuudhaaf ni yaalanii garuu immoo osuma mortuu ortuun ortii har'a kunoo afaanii fi walleen Oromoo mootii moototaa ta'ee gurra namaa keessaa qillisaa jiraata. አክቡራን አሁን የሚቀጥለው የዚህ ጨዋታ አቅራቢዎች አበበ ተሰማና ሽፈራው ወልደ ማርያም አዘጋጂው አውላቸው ደጀኔ ዘፋኝ አበበ ተሰማ ጃጆሌ ያጎደማሎ በረሰኛ ማዋንተማ ማሎ ጃጆሌ ያዲሮማሎ በረሰኛ ማዋንተማ ማሎ ያዲሮ ያጎደማሎ በረሰኛ ማዋንተማ ማሎ Jajole ya godama lo barasanya ma wantama malo Jajole malo barasanya ma wantama lo bojar sorandu me chai gurongo taurgangai bojar sorandu me chai gurongo taurgangai jar sorandu me chai jar sorandu me chai bojar sorandu me chai gurongo taurgai bojar sorandu me chai gurongo taurgai jajole agodama lo barasanya ma wantama malo jajole malo barasanya ma wantama malo jajole adiro malo barasanya ma wantama malo jajole malo barasanya ma wantama malo jajole agodama Bankun har'allee waan hafe miti. Weellistoonni baandii mootummaa keessa jiran yoom akka ummataa fi akka garaa isaaniitti sirbanii beekun silaa osoo aartii ayyaana ishii qofaaf dhiisanii ayyaantuu meeqatuu aartii keessatti dhalatee guddata ture. Inni garuu kaanobsaa garii ammoo dhoksaa imala isaatti fufe silaa odu'an oolanii maal abbaa ishii bira oolanii. Innis kanaaf gaaf dooyyaatti bahee weellisuu daawwataaf xiiqii dhaloota har'aaf immoo wabii ta'uudhaan gootummaa nu dhaalchisee hojii fi kabaja isaa nuuf dhiisee darbee jabaa dirqii jaalatu gootummaa fi ayyaana aartii isaatiif kennameen dooyyaarraa akka leenca harqee yoo bu'uudhaaf nagaa dhaamu hunduu ol ka'eetti yaam amma sabbabaa jedhee irra deebiin akka weellisuuf ni kadhataa ni dirqisiisas. Kanaanis seenaa gar fiqirii fi biheeraawwii keessatti weellisaa jalqabaa dooyyaa tokko irratti yeroo 3 yookaan 3 biisii akka weellisu gaafatamee yeroo 3 sirbuudhaan seenaa qabuudhaan. Ya yo le jaso ya toke na mude dama bulo dama bulo dama bure ya bure dama bure ya bure. Artisti Abbabaa Tasammaa ijoollummaa isaatiin warroomuun ilmaa fi intala godhatullee har'a lachanuu lubbuun hin jiraniin sirboota afaan Amaaraa fi afaan Oromoo sirbuun kan beekamu artisti Abbabaa Tasammaa walaloo fi yeedaloos ofuma isaatiif barreeffataa kalaqatas. Artisti Abbabaa Tasammaa osuma kanaan jiru bara 1975 kalakkoofsa Habashaatti rakkoon hamtuun isa mudate. Guyyaa tokko yeroo tasaa waliin taphachaa osoo jiru hiriyaasaa tokko waliin afaan keessa wal ba'uun nama sana Abbabaan dhahee ajjeese. Achumaanis waggaa 2 fi walakkaa ol mana hidhaa erga turee booda bara 1977 gara mana hidhaa Mangistuu Hayilamaariyaam itti hidhamee daawwachuudhaaf yoo deeman artisti Abbabaa Tasammaa mana hidhaa kana keessatti ni arganii. Sana boodas nagaa gaafatanii daqiiqaa muraasaaf waliin haasa'anii. Mangistuu Hayilamaariyaamis artisti Abbabaa Tasammaa mana hidhaa sana keessaa akka gadhiifamu ajajanii ba'anii. Abbabaanis mana hidhaa keessaa bahee mana hojii isaa biheeraawwii dhaqee adabbii fixadhee waanan bahee gara hojii kiyyaatti deebi'uun barbaadaa na deebisaa jedhee gaafate. Hoggansi mana tiyaatirichaa yeroo sanaa garuu gaafii isaa kana fudhatama dhoowwate. Hojiittis isa deebisuu diduurra darbee manni hojii inni waggaa 18 oliif tajaajilaa ture sooruma isaallee akka hin fudhanneef qoqqobbiin irra kaa'ame. Barabaraan rakkoodhaan gidirfamaa jiraachaa kan ture garuu immoo rakkoodhaaf kan harkan kennine Abbabaan mana tiyaatirichaa irratti
himata bane. Manni murtii mirga inni gaafachaa jiru sooroma isaa akka argatuuf ni murteesseefi. Kan nama ajaa'ibu garuu ajaja mana murtii diduudhaan hanga har'aatti sooroma kana kaffaluu fi akka didan ati warraa isaanii himanii turanii. Mana sirreessaa erga ba'aniyyis hojii isaanii iddoo adda addaatti kontiraataan qacaramuun hojjechaa turanii. Manuma tiyaatiraa waggaa 18 dhaabbatanii tajaajilaa turan mana tiyaatira Beeraawwiittis kontiraataan qacaramanii waggaa 8 oliif tajaajilanii turanii. Mana tiyaatiraa mana qopheessaa magaalaa Finfinnee keessattis waggoota 2 tajaajila kennaniiru. Bara rakkoo fi dukkanaa sana keessa taa'anii ifa guddaa ilaalaa dhalootaaf daandii baasaa kan turan artiist Abbabaa Tasammaa namoota baay'ee baadiyyaadhaa gara Finfinneetti galchuudhaan hojii barbaadanii fi iddoo adda addaatti qaxarsiisuudhaan nama oromummaa isaaniitiif gumaacha guddaa ba'anidha. Kana qofaas miti. Artiin Oromoo sadarkaa har'aarra akka ga'uudhaaf ga'e dachaa nama ba'anidha. Kabajnii fi ulfinni kan artistoota osoo artiidhaan mirga Oromootiif osoo qabsaanuu du'anii fi wareegamaniiti. Jaajolee yaa gootomaano barataan nyaamaa waan tommaa maalo. Jaajolee yaa dhiiromaano barataan nyaamaa waan tommaa maalo. Yaadiro yaa gootomaano barataan nyaamaa waan tommaa maalo. Jaajolee yaa gootomaano barataan nyaamaa waan tommaa maalo. Eeboo jaarsorraan duumechaaye gurrongoo taa'urgaangaaye. Jaarsorraan duumechaaye. Jaarsorraan duumechaaye. Eeboo jaarsorraan duumechaaye gurrongoo taa'urgaangaaye. Jaajolee yaa gootomaano barataan nyaamaa waan tommaa maalo. Jaajolee yaa dhiiromaano barataan nyaamaa waan tommaa maalo.